garan naboya ijina imani numara obolesa ken Abdul Jabbarin anna mare faisa dikerra tok jarana mamma ka jawazni kenna kijade mamma ke hukum di okani dibden ka masalati indu fesala fitate jaran falli malire bintani operation godani wallanan Abdul Jabbar jira isana mabaye arge dua isana mli tokona garre amma walu de majirra aka jarrata yana madua isa arge kesa tokona wana marefu agarre kesa warri achi turtan argitan warri as turtani jettanille qabrirra turtan hedduu akka isinirra janaazini reeffi ture beekama maaltu nu tursiise dhiiga isaattu yaa'ee cituu dide dhiiga keeti duyda duuba kanaa bakka hedduu meeshaa qara qabuun dhawame shakkina dhaaba urrii baay'een nutti bu'e urrii tunillee nurraa bariiti kana ragaan kiyyammoo gurbaan mala warri opereeshina godhellee ifa kuunoo asareeta jala opereeshina godhanii haga handuuratti biinxan suni qaama yaalaa doktortootatti quba qaba maaliif akka ta'e naan galle garuu haasawa tokko tokko waan eegana argitanii ragaa qulqulluu qabatuu waan maltaniif nama kanatu akka biyyatti nama keessani biyya yoo jedhu wajjin qabna Itoophiyaa baana wajjin qabna Oromiyaallee wajjumaan qabna namni kunillee isinii jecha eegana waan kana mudate namni ajjeese rabbi ifa dhuunfan ajjeese gamtaan ajjeese qaamni wayii ajjeese kana bifa kanaan rukutama isaa nu warri janaaza isaa reeffa isaa duubarra dhugeedhaan dhiqee agarre sun achitti mana daneefittuwan kanaaf wanni beeytanii wallaalle beekaa maraa walitti beekumsa rabbiittu jira abbaan gooma